Siin keessan xiiqii uummataa kanaa wal qabatee maal fakkaata? Oromoodhaafis maal dhaamtu? Ani waan jechuu barbaadu duutii artist Hacaaluu Hundeessaa du'a nama tokko nama lamaa osoo hin taane du'a Oromoon fayyaa isaa du'ee jiraachuu agarsiise malee kana duras duutii hedduun inuma ture. Nama qaanessanii jedhellee sadarkaa tuffiin keenya irra ga'edha mul'isee nama gaddisiisaa, nama qaanessaa, nama aarsaa kanarraa siyaasni tolfamu kamuyyuu jiraachuu qabu yaada jedhuudhaan qaba'anii artist Hacaaluu Hundeessaa dhugaaf dhaabbatee dhugaaf wareegame dhugaa sanatu immoo galma hin geenye innis sanuma dubbateetu lafa dhugaan dhaabbattetti bakka immoo Oromoonii isa barbaadetti argameetu wareegama Oromoof kaffalee darbee sanarraa siyaasni kamuu tolfamuu hin qabu. Uummanni Oromoo ammoo waan irra ga'e sadarkaa irra ga'e roorroo mana isatti dhufte sana mana nama hundaa geessedha arge jechuudha. Wanti amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru hojii malee Oromoof kennamedha. Oromoon hankanaan duras dubbatteera har'as irraa hin dhiisu. Waca du'a nama tokkoo hidhamuu nama tokkoo fi daqiiqaa imooshinaal ta'e sana qofaatti wacee deebi'uu hojii manaa akkasiisaa kennamu keessummeessuun irra hin jiraatu. Artist Hacaaluun waan itti amanuuf wareegameera lafa dhugaa dhaqeera. Oromoonii isa kanatti dhiggitii gochuudha qaba malee imooshinaal ta'ee yeroo marraa yerootti amma immoo du'a Hacaaluu wal qabatee Oromoonii kumaatama siichi du'uuf deemu mannaa lakkaa'u malee tilmaamuun nu rakkisa. Kana xumuratti gochuu dandeenyu sirna gabrummaa Hacaaluun illee qeeqee ittiin wareegame buqqisuu qofaan ta'uudha qaba. Kanaan dura waa dubbatte qaba. Yeroo Jawaar Mahammadii yaaliin ajjechaa narratti taasifame jedhee uummanni Oromoo hiriira bahe jennaan hiriirri kun hiriira itti fufuu hin dandeenye boruu Jawaaris haa ta'u namoonni kan gabbahanis hin gaha yoo jedhan ni dacha'a waan ta'eef hiriirri akkasiin dacha'u kun ijoollee keenya keessaa nama wareeguu hin qabu. Yoommoo hiriirri kuni itti fufuu qaba ta'ee Jawaariinis borka ittisuu danda'u sirni kun yoo buqqa'edha ka jedhu dubbadheen ture. Ammas kanuman irra deebi'ee dubbadha. Hiriirri amma bahaa jiru Oromoon diddaa aarii dallansuu qabu dallansuu imooshinaal yookaan miiraan guutate ta'uutu irra jiraata. Artist Hacaaluuf hiriirri bahamu eenyuyyuu dhorkuu hin danda'u. Dhaabni siyaasaa kamuyyuu maal jennaani jaalala uummataatu isa keessa jira. Anaanuu dabalatee nin jaaladhaani. Artistii kabajaa qabu hundi keenya dhaggeeffannuuf jaalannu akkuma ofiisaa gaafa mana hidhaa ture hidhaan qoraatuma dhiiraati jedhe abbaan koo jedhe artist Hacaaluuni. Akkasuma artii keessattis muuziqaanii galaa dhiiraati. Iddootti dhaggeeffattee lafa dadhabdetti galaasii ta'e hamilee sitti horu hamilee keenya galaa keenya ture jechuun muuziqaan Hacaaluu waan ta'eef jaalala sanatu nama kaasa. Jaalalli sun imooshinaal yookaan miira qofaatiin kan ka'ee xumuramu ta'uu hin qabu. Artist Hacaaluun siidaa Minilikii irratti ilaalcha qabu yaada kenneetu darbee yaadi suni balaaleffannaa fi akkasumas ajjechaa yaalii doorsisa waan akkasiitu irratti akka gaggeeffamu inumaa ifaan ifatti immoo yeroo gabaabduu keessatti si obbaafachiisnee dhamtu ta'e kana jechuun sabni kaan sirna ijaarrate akkatti jaallatuu fi goota ofii namummaan jiru osoo hin taane reeffa isaattu dubbachuu akkatti hin dandeenye ka argisiise yaalii ajjechaa akkasii achi immoo milkaa'etu ta'e waan ta'eef Oromoo yoo xiqqaatee homaa gochuu hin danda'u ta'e siidaa Hacaaluun qeeqee irratti wareegame illee buqqisee galuutu irra jiraata. Kanaachi ammoo itti fufiinsaan qabsoon kun galma ga'ee duuti ka dhaabbachuu danda'u mirga abbaa biyyummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa gaafa mirkaneesse qofaa ta'a waan ta'eef kanarratti hojjetamuu qaba. Kallattii qabaachuudha qaba. Mootummaan amma jira jedhamu kuni qabsoo Oromoo hate kaleessa har'as borus kan hin dubbatu ammas artist Hacaaluu Hundeessaa
waan inni irratti wareegame ittiin hatuuf ittiin dhaadachuu fi gaafa inni jiru doorsifamaa yeroo turetti eegumsan goonee fi gaafa inni du'u immoo ittiin dhaadachuu fi injifannoo wareegama isaa hatuu seenaa isaa jal'isuu akkuma elemoo qilxuu baarootumsaa kaleessa kanaaf wareegamanii nuti immoo isaan irraan dhufneedhanii waan akkasii tolfatan irraa tolfachuuf fiiguu sana miti ka ta'uu qabu. Seeratti silaa dhiyeessuu hin dandahanii nama abbaa godhe hin beeknuu sichi qorannee uummataaf ibsina jedhuu beeku uummanni kana jala deeme akkan hordofne boor kanumaan ukkaamame hafa gaafa eebbisaan ajjeefame hin beeknuu xiiqiin sun nu keessa bulee daa'ima taanee sirba sa'aatis anis ni beekna. Gaafa daadhiin kaleessuma ajjeefamuu namni waa jedhe hin jiru. Yoosef Gammachuu yeroo du'e namni waa jedhe hin jiru. Usmaayyoo Muusaa yeroo du'e namni waa jedhe hin jiru. Hedduu gaafa maaramee harkaafa ajjeefamte namni waa jedhe hin jiru. Kuni deemeetu tuffiin Oromoo sadarkaa inni irra gahe Hacaaluu irratti nu argisiise. Kanaaf naqaanis ta'e kan hin jedhu Oromoon saba qaanii taane. Isa kana jechuun barbaada. Du'a isaarraa siyaasni kam hojjetamuu hin qabu. Dhiigni isaa iggitii godhatee firii ta'uudha qaba, guduunfamuudha qaba. Baay'ee ulfaata dubbachuutti rakkisa jechuudha. Miira keessa nama galchallee, nama aarsallee, nama gaddisiisallee. Tole galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmaroo Dirribaa akkanuma wal qabsiisee har'a gaafiin kiyya kanumarratti xiyyeeffata. Qeerroon yeroo ammaa kana irra kana bahe akka manatti hin deebine yoo xiqqaate siidaa Hacaaluun qeeqee fi dhimma inni kaasee irratti wareegame sanalli ta'u buqqisee manatti galuu qabaa waan jedhu nu kaastee jirta. Mee xumura irratti sittin dheeressuugaa har'a mee xumura irratti maal nuun jetta? Akka waraana bilisummaa Oromootti dhaamsa maal qabdu? Akka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo tokkottis maal dhaamta uummata Oromootii fi salphina Oromoon amma keessa jiru kanaa fi dhaamsatti qabdu maalidha? Karoorri qabsoo itti fakkeessus maalidha? Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas engaddas har'as borus qabsoo bilisummaa Oromoo bifa kamiinuu sharafuu hin danda'u hin sharafuu fi sanaaf lubbuu kennaa jira. Yeroo kamuu caalaa immoo amma wareegamni inni kafalaa jiru keessumaa immoo naannoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo jiru Oromoon jiru illee wareegama inni kafalaa jiru hunduu quba qaba. Wareegamni kun ammoo dabaree wal faraqaadhaa bakka kaan dhaqee kaleessas kan jechaa jirruu fi turre wanni har'a dabaree na cabsaa nu cabsaa deemu kuni nu nanqatu. Oromoon gabrummaa gaafa walloo irratti jalqabee Booran osoo hin gahiin Wallagga osoo hin gahiin akka inni dhaabbanne beekamaadha. Garuu walirratti dhiisuutiin dabareetiin cabne har'as dabaree cabaa jiraachuu keenya. Kanaaf warri waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru boru iddoo hunda ni gaaka jedhamaa ture kan argisiise taateeni edda galgala ta'e kunis waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo hojii isaa silaaftuu amma waan miira keessa galee hojjetu addaa karoora addaa qabaatu hin qabu. Lafaa qaba. Karoorfatee har'a boru iftaan eessa geenya ka jedhu jechuu. Qaamuma sana keessatti waan dalagu dalaga har'as. Uummanni Oromoo ammoo yoomiyyuu taanaan eessattuu taanaan sagaleen isaa kallattii adda addaan butamee itti dhimma bahamu inni obboleessa kee ajjeesiif akkan hille baruudha qaba. Yoomiyyuu taanaan yoomiyyuu har'a anaan fira fakkeeffate siitiin waraanu gaafa sirraa xumurate akka anatti deebi'u beekuutu narra jiraata. Kanatu ta'es. Kanaaf uummanni Oromoo emotional ta'e yookaan miiraan guutameetu adeemuu qaba. Osoo hin taane tasgabbiin adaba godhatee iggitii dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'ee kanatti gochuu waan isa dandeessisu kallattii tokko qabatee mootummaa hin qabu. Mootummaan amma jiru mootummaa Oromoo miti. Har'asii dubbanna gatii duutii Hacaaluu nu aarseef nu qaanesse yookaan nu gaddisiiseef osoo hin taane kaleessas ka jechaa turre mootummaa hin qabu. Mootummaa isaaf dhaabbatu miti. Sirna isa tiksu miti. Hacaaluun silaa nama tikfamuu malee ture. Boruu eenyutti deemaa jenneetiniin immoo tilmaamuutu nurra jira. Ijoolleen keenya hedduun Finfinnee keessa jiraatan mootummaa kana qeeqanii rakkoo biyyittii kana keessatti deemaa jiru qeeqan hundumti isaanii saaxilamoodha. Isa wanni Oromoon mammaaktu namni isa du'eef booha duuti immoo ka jiruuf boossii jedhani. Ammallee eenyuuf bu'amaa jira eenyutu immoo itti aana ka jedhu hin beeknu. Kanaaf uummanni kun ilmaan isaa tikfachuutu irra jiraata. Tikfachuuf ammoo sirna isa tiksu tolfachuutu irra jiraata.
maaliif nama tokkee iddoo inni jirutti tiksitee hin dandeessu waan ta'eef sirna kana tiksuu tolfachuutu irra jiraata sabni kun. Kanaaf yeroon isaa immoo kaleessas hin turre ammas hin turre borus hin jiru kanatu Oromoo dhaansisiisa waan ta'eef kanarraa bayyanachuu irraa fayyuutu nurra jira yeroo isa amma jennee murteessuutu nurra jiraataa jechuudha. Dargaggoon keenyi miira qofaan deemuun irra hin jiru. Namni isa ajajuun itti hin jiru. Amma jaarsa abbaa gadaa beekaa jedhanii gadi bahanii ol isa dachaasuuf itti hin jiraatu. Waan iyyaa jiruuf waan barbaadaa jiru kanatti guduunfaa osoo hin godhiin deebi'ee galuun qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kaleessa iyyuutti jira ammasitti jira borsittuma jiraata waan ta'eef kana bira ni dhaabbata. Yoomiyyuu taanaan Oromoon osoo biyya ijaarratiin deebi'een galu. Dhagaan darbatamaa jiru hundumtiyyuu Oromiyaa keessatti waan ta'eef lolli mana kee keessatti gaggeeffamu dhagaan sitti darbatamu yoo siitiin dhabe foddaa mana keellee dhabu jechuudha. Dachee Oromiyaa irratti ibiddi kun kan qabate waan ta'eef ofirraa osoo dhaamsiin deebi'uun irra hin jiraatu. Bakka jiru hundumaatti ammoo miidiyaan jiru sichi mootummaan kun abbaa irreeti. Ammumarraayyuu bakkoota hedduurraa sooshaal miidiyaan badee jira bilbillis baduu mala waan ta'eef Oromoon naannoo jiru irratti beekaa qaba waan ta'eef hoggana iddoo jirurraa of keessaa baaseetiniin wal dhagahee gara handhuura biyyattii isaa Finfinneetti adeemuutu irra jiraata. Irraa buusuutu irra jiraata jechuun warra qaanii tokkollee hin qabne garuu saba guddaa kana qaaniitti nu galche kana seeratti gochuutu irra jiraata. Dhaamsi kiyya uummataaf qabu kana. Kan ala jiru ammoo wal hadheessuu quba walitti qabu wal hamachuu walitti gungumuu gatii wal dhoowwachuu osoo hin taane maaliifi artist Hacaaluusi namni hedduun yeroo hafuurse afarseetu ture waan ta'eef kuni irraa baratuu qabna. Nama keenya hafuursinee afarsinee balaa abiddaaf laachuun nurra hin jiraatu. Qaawwata gadduuchee wal ta'ee tokkummaan qabsoo kana galmaan ga'u irratti akka hojjetu dhaammachuu barbaada. Fayyaa ta'eetillee. Tole galatoomii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa yeroo biroo keessoo wantoota yookiin gaaffiiwwan birootiin akka walitti deebinu abdiin qabaa yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'aa jajjabina siniif hawwina. Hey, what is it?